jabbootuuf jirtu akkami baga jiraattan isinin jecha warroonni YouTube channel kana subscribe godhiin subscribe gochuu akka hin daganne kabajaa jaalalaan isin gaafannaa jechuu barbaade. Inni biraa waa'ee tokko haasa'uun barbaade. Inni bira innis maal yoo jettan siyaasni yeroo ammaa siyaasa marataa yookaan akka callee ciccittee adda facaateeti. Siyaasa kana hin dubbanna yoo jenne yookaan hin dhiisnas yoo jenne baay'ee sitti ulfaata. Garuu sababni yoo hin dhiisneef maal yoo jettan osoo obboleeyyan kee osoo abbaawwan kee osoo hawwan kee dhumaa jiranuu callisuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu kanarraa kan ka'e waa'ee kanarratti maaliif haasofte jechuun keessan oolu. Inni wanni ani itti haasa'eef waa'ee Ustaaz Kamaal Heboo irraayi. Akkasuma jaalawwan isaa jaalmoo'ii akkasuma jaal tokkichoo warroota waboo keessa dalagan irraayi. Gaafiin kun gaafii hedduu nus rakkisee isinis rakkisee uummatas rakkisee hayyootas rakkisee badas rakkisee jabas rakkisee diinas nutti kofalchiisee jechuudha. Inni kana kan ta'eef maalidha? Sababa akkamiiti? Jaalawwan keenya kan bosona jiran irra caalan isaanii rakkoo Kamaal Heboo du'eef yookaan jaalawwan isaanii du'eef namni mana gadi ba'ee wareegamuudhaaf jedhama. Dhugaadha, namni erga manaa gadi ba'ee wareegamuu erga ta'e jaal Kamaal Heboo harka diinatti miti hin ajjeefame malee hin wareegamne warra jedhetu jira. Warri akkasii sunis dubbii san hubattanii jirtumoo akkanumaan haasoytan? Baay'ee ulfaata. Dubbiin kun dubbii qabsoo Oromollee duubatti hambisu yookaan laaffisu yookaan faayidaan ala godhu jechuudha. Gama abaa'ootinis yookaan isaanis dalagan ta'e dubbiin kun nu biratti baay'ee fokkataa baay'ee nu biratti jibbamaadha jechuu barbaada. Akkasuma warroonni miidiyaa garaagaraa irraa lallabutti jirtanis jechi kun isin hin baasanatti hin fakkaatu. Osoo afaan keessan qabattanii hedduun itti tolan jechuu barbaade. Akkasuma qabsoo Oromoo yookaan qabsoo yeroo dheeraaf yookaan baroota dheeraaf jaarraa hedduuf ilmaan Oromoodhaa bosona galanii kun ka achitti dulloomanii kun ka achitti dhibamanii achitti du'anii kun ka rasaasan luka cabanii kun ka osoo waa'ee kanarraa kan ka'e miidhaan garaagaraa isaanirra ga'uun isaanii ni yaadatama. Nu kana jidduutti maal gochuu qabna? Osoo social media banannee ol baanee gubbarratti hafassuu qofan taane duraa fi duuba keenya hubatu jirra moo hubatu hin jirru jechuudha. Kanaafuu hubattanii jirtu? Warri akka kiyyatti hubattan galatoomaa jechuu barbaada. Warri hubatiin immoo ani akka mataa kiyyatti Ustaaz Kamaal Heboo takki harka Oromootti illee du'e haa jedhamu, takki harka biltsiginnaatitti illee du'e haa jedhamu. Dubbii kana waan hin hubanneef waan qabatamaa waan hin argineef social media irratti ol bahee hafarsuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Kanaaf hafarsuun salphaa, eenyumtuu ol ka'ee hafarsuu danda'a waan ta'eef hafarsuun salphaadha. Garuu dubbichi bakka kam akka jiru beeyta. Yoo hin beekin wantootuma garaagaraa irraa haasa'uun sirrii miti yookaan seeran alaa jechuudha. Dhuguma waraanni bilisummaa Oromoodhaa Ustaaz Kamaal Heboo erga ajjeefame jedhamee dubbatame bubbulee jira. Hayyee eega bubbulee Ustaaz Kamaal Heboo yeroo san wareegame yeroo san ibsuun baay'ee ulfaataadha yookaan diina ofitti gammachiisuu yookaan of salphisuu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona galan kun yoo dhugumaan dhugatti kan isaan ajjeesan taate yoo dhugumaan dhugatti kan isaan ajjeesan taate lafeen isaa sun isin haa waraantu jedhaan.
yoo ammoo harka baltsiginnaatti yookaan yoo wareegame dhiirri dura wanti inni gadi baheef wareegamuudhaaf gadi bahe malee yookaan bosona keessa taa'ee nyaachuu fi miti kan bosona gale kan bishaan ofii dhabee dhugaatii ofii dhabee bosona galeef qoosa fi miti jechuun wareegamuuf gadi bahe. Kanaafuu jaallan qabsoo kan qabsoo Oromoodha duubatti hambisuu osoo hin taane fuulduratti oofuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu dubbii qabatama ta'e tokko waan hin arginiif deebii gahaa hanga argannutti Oromoon hundinuu obsaan wal eeguu qabaa jedha akka mataa kiyyatti. Galatooma. Inni biraa gaafii hedduutu jira. Warroottan chaayinaal kana hin beekne subscribe, like, share godhaatii nu hordofaa jechuu barbaade. Waan arganne gama kennan isin himna. Dammoo dhufu kamiyyuu wajjin qolannaa jechuu barbaade. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtu hordoftoota Jabboo Tube jirtu akkami baga jiraattan isinin jecha. Warroonni YouTube channel kana subscribe godhiin subscribe gochuu akka hin daganne kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa jechuu barbaade. Inni biraa waa'ee tokko haasa'uun barbaade. Inni bira maali yoo jettan siyaasni yeroo ammaa siyaasa mammarataa yookaan akka callee ciccittee adda facaateeti. Siyaasa kana hin dubbanna yoo jenne yookaan hin dhiisnas yoo jenne baay'ee sitti ulfaata. Garuu sababni yoo hin dhiisneef maali yoo jettan osoo obboleeyyan kee osoo abbaawwan kee osoo hawwan kee dhumaa jiranuu callisuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu kanarraa kan ka'e waa'ee kanarratti maaliif haasofte jechuun keessan oolu. Inni wanni ani itti haasa'eef waa'ee Ustaaz Kamaal Heboo irraayi. Akkasuma jaallawwan isaa jaalmoo'ii akkasuma jaal tokkichoo warroota waboo keessa dalagan irraayi. Gaafiin kun gaafii hedduu nus rakkisee isinis rakkisee uummatas rakkisee hayyootas rakkisee badas rakkisee jabas rakkisee diinas nutti kofalchiisee jechuudha. Inni kana kan ta'eef maalidha? Sababa akkamiiti? Jaallawwan keenya kan bosona jiran irra caalan isaanii rakkoo Kamaal Heboo du'eef yookaan jaallawwan isaanii du'eef namni manaa erga gadi ba'ee wareegamuudhaaf jedhama. Dhugaadha, namni erga manaa gadi ba'ee wareegamuu erga jaal Kamaal Heboo harka diinatti miti hin ajjeefame malee hin wareegamne warra jedhatu jira. Warri akkasii sunis dubbii san hubattanii jirtumoo akkanumaan haasoytan? Baay'ee ulfaata. Dubbiin kun dubbii qabsoo Oromollee duubatti hambisu yookaan laaffisu yookaan faayidaan ala godhu jechuudha. Gama abaa'ootinis yookaan isaanis dalagan ta'e dubbiin kun nu biratti baay'ee fokkataa baay'ee nu biratti jibbamaadha jechuu barbaada. Akkasuma warroonni miidiyaa garaagaraa irraa lallabutti jirtanis jechi kun isin hin baasanatti hin fakkaatu osoo afaan keessa tolan jechuu barbaade. Akkasuma qabsoo Oromoo yookaan qabsoo yeroo dheeraaf yookaan baroota dheeraaf jaarraa hedduuf ilmaan Oromoodhaa bosona galanii kun ka achitti dulloomanii kun ka achitti dhibamanii achitti du'anii kun ka rasaasan luka cabanii kun ka osoo waa'ee kanarraa kan ka'e miidhaan garaagaraa irra ga'uun isaanii ni yaadatama. Nu kana jidduutti maal gochuu qabna? Osoo social media banannee ol baanee gubbarratti hafassuu qofa hin taane duraa fi duuba keenya hubatu jirra moo hubatu hin jirru jechuudha. Kanaafuu hubattanii jirtu warri akka kiyyatti hubattan galatoomaa jechuu barbaada. Warri hubatiin immoo ani akka mataa kiyyatti Ustaaz Kamaal Heboo takki
harka Oromootti illee du'e haa jedhamu. Takki harka biltsiginnaatitti illee du'e haa jedhamu. Dubbii kana waan hin hubanneef, waan qabatamaa waan hin argineef sooshaal miidiyaa irratti ol bahee hafarsuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Kanaaf hafarsuun salphaa, eenyumtuu ol ka'ee hafarsuu danda'a waan ta'eef hafarsuun salphaadha. Garuu dubbichi bakka kam akka jiru beekta. Yoo hin beekin wantootuma garagaraa irraa haasa'uun sirrii miti yookaan seeraan alaa jechuudha. Dhuguma waraanni bilisummaa Oromoodha. Ustaaz Kamaal Heboo erga ajjeefame jedhamee dubbatame bubbulee jira. Hayyee eega bubbulee Ustaaz Kamaal Heboo yeroo san wareegame yeroo san ibsuun baay'ee ulfaataadha yookaan diina ofitti gammachiisuu yookaan of salphisuu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona galan kun yoo dhugumaan dhugatti kan isaan ajjeesan taate, yoo dhugumaan dhugatti kan isaan ajjeesan taate lafeen isaa sun isin haa waraantu jedhaan. Yoo ammoo harka biltsiginnaatti yookaan yoo wareegame dhiirri duraa wanti inni gadi baheef wareegamuudhaaf gadi bahe malee yookaan bosona keessa taa'ee nyaachuufii miti kan bosona gale. Kan bishaan ofii dhabee dhugaatii ofii dhabee bosona galeef qoosa fi miti jechuun wareegamuuf gadi bahe. Kanaafuu jaallan qabsoo kan qabsoo Oromoodha. Duubatti hambisuu osoo hin taane fuulduratti oofuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu dubbii qabatama ta'e tokko waan hin arginiif deebii gahaa hanga argannutti Oromoon hundinuu obsaan wal eeguu qabaa jedha akka mataa kiyyatti. Galatooma. Inni biraa gaafii hedduutu jira. Warroottan chaayinaal kana hin beekne subscribe, like, share godhaatii nu hordofaa jechuu barbaade. Waan arganne gama kennan isinii himna. Waan dammoo dhufu kamiyyuu wajjin qolannaa jechuu barbaade. Galatooma.